History too. Yooyyaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Chaanaliin kun chaanalii keessan. Viidiyoon kanneen kana fakkaatan akka isin qaqqabu yoo feetan, subscribe, like, comment gochuu hin dagatina. Google Chrome keenyatti paaswoordii akkamitti goonarra. Mee ilaallu kunoon tuqaa. Kana kilee gaafan godhu peejiin biraa noo dhufa. Peejiin biraa gaafa noo dhufu laala amma isa kanarratti gaafa ishiin kana kilee godhu sirreessuudha waan ta'eef extension bira deemna. Extension bira manage extension kan jettu kilee goona. Manage extension bira waan biraa noo baasa. Gaafa isa kana noo baasu Chrome Web Store shi jettu sanarratti kilee goona. Saayitii biraa noo baasa jechaadha. Isarratti kilee gootu saayitii biraatti sin dabarsa. Gaafa saayitii biraatti sin dabarsu search bar extension bira dhattanii kan iddoo kana jechaadha. Dhattanii Chrome lock jettanii barreessitu. Achiin interii tuttu jechaadha. Achiin fakkiin kun isin dhufaa jalqaba irratti isuma kirii gootu. Saayitii biraa isin dhufaa add to Chrome jettu kilik gootu jechaadha. Add to Chrome sana kilik gootu. Add to extension bira dhattanii kan kana kilik godhattu jechaadha. Achiin download ta'a jechaadha. Inni of eeggadha. Yeroo dhufu kana paaswoordii isin dhufa maqaa Chrome yookiin paaswoordii itti guuttaane daree jedheen guuta. Okay jedhaanii isaan barbaadda jettanii gochuu dandeessu. Asin isa okay jettuuni meedhannee ilaala Chrome keenya bira. In click gootu Chrome banattu. Dura akkasumatti nu galchaa ture. Amma garuu paaswoordii fiduu qaba jechaadha. Argitanii paaswoordii fiduu jechaadha daree jedheen guuta. Argitanii gara YouTube keenya, gara FB keenya kallattii barbaanneen galuu dandeenya jechaadha. Isin waan barbaanne darbinee nu dabarseera waan ta'eef. Kanaaf subscribe, like gochuu hin dagatinaa. Kutaa taanoo keessatti immoo akkamitti paaswoordii isaa yoo irraanfanne akkamitti cabsuu akka dandeenyu wajjin ilaalla. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.